sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Amajji 13 bara 2017 akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduun karaa jaalsuu keessaa roorroo isinii dhiyaata. Itti aansuun barruun dhufaatiin bilisummaa maaliif lafarraa kifate jedhu karaa jaalli biiftuu galgaloo isinii dhiyaata. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Michuu Lammiiti. Amma kallattiin gara oduuttiin isin dabarsa. Harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya. Oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu an suuqessaa roorrooti. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Maqaa labsii atattamaa jedhuun hidhaa fi iraarsi ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkuma itti fufetti jira. Diddaan qeerroo fi uummataas guutummaa golee Oromiyaa keessatti daran jabaachuun finiinaa jiraachuunis himamaa jira. Poolisoonni liyyuu haayil ammas gara godina Gujii aanaa Gumii Eldaalloo ganda Qaaxxee Waaree jedhamuttis lola uummata irratti gaggeessaa jiraachuunis himamaa jira. Amma gara babal'ina oduuttiin isin dabarsa. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee ajjechaa kanaan dura ilmaan Oromoo irratti raawwachaa ture irra darbuudhaan tuffii uummata Oromoof qaburraan kan ka'e ammas qeerroo fi qarree Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiran irratti yakka duguugaa sanyummaa bifa garaagaraan raawwachaa jiraachuun dhaga'ame. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa manneen barnootaa magaalaa Mugar keessatti mootummaan saamtuu fi murna bicuu wayyaanee barattootaaf qoricha baakteeriyaa to'atu isiniif laanna maqaa jedhuun barattoota mana barnootichaa keessa jiran irratti yakka ajjechaa raawwachaa jiraachuunis dhaga'ame. Gocha farrummaa tuffii ilmaan Oromoo irra qabuun kan raawwachaa jiru mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee gaawwan barattootaaf kennamaa ture kunis barattoota irratti miidhaa jabaa akka qaqqabsiisee jiru maddeen keenya godinicharraa eeranii jiru. Hanga ammaattis shira jabaa mootummaan sirna nama nyaataa murna bicuu wayyaanee barattoota mana barnootichaa irratti dalageen gotoowwan barattoonni Oromoo 2 kanneen ta'anis mana barnootichaa keessa akka wareegaman maddeen qeerroo achirraa gabaasan. Erga mootummaan sirna cunqursaa wayyaanee maqaa labsii atattamaa jedhuun ilmaan Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiran ukkaamsuu fi ajjeesuu akkasumas jumlaan mana hiraarsaatti guuruu jalqabee kaasee diddaan uummataa caalmaatti jabaachaa jiraachuun dhaga'ame. Guutummaa golee Oromiyaa keessattis diddaan mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneef qaban irraa kan ka'an gotoowwan qeerroon Oromiyaa keessa jiran barruulee warraaqsaa fincila xumura garbummaa facaasuudhaan mootummaa faashistii Wayyaanee muddama jabaa keessa seensaa akka jiranis addeeffame. Haaluma kanaanis torbee kana keessa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti barruuleen warraaqsaa fincila xumura garbummaa fi suuraan wareegamaa ilma Oromoo jaagamaa badhaanee bal'inaan iddoowwan garaagaraatti maxxanfama akka ture eeruun godinicha irraa qaqqaban ibsanii jiru. Erga barruuleen warraaqsaa guutummaa magaalattii keessa facaafamu eegalarraa kaasees magaalattiin torbee kana keessa raafama guddaa keessa jiraachuu ishees maddeen keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqaban ibsan. Kanumaan wal qabatees guutummaan magaalaa Amboo fi naannoo ishee torbee kana keessa waraana weerartuu wayyaaniitiin doorsifamaa jiraachuunis dhaga'amee jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallaggaa Bahaa naannoo Qumbaattis namoonni hedduun maqaa labsii atattamaatiin qabamanii dararamaa jiraachuunis dhaga'ame. Akka qeerroon aanichaa gabaasanitti namoonni hedduun ji'oota 4 oliif mana hidhaa magaalaa Nunnuu ganda duwwaa tokko keessatti oromummaa isaaniitti yakkamuun hiraarsamaa akka jiranis ibsame. Namoonni hidhaman kunneen gara mana murtiis kan hin geeffanne ta'us ibsuun maatiinis akka hin gaafanne dhorkamanii dararamaa jiraachuunis gabaasame. Namoota hidhaman keessaa aanaa Nunnuu Qumbaa ganda Waama Hadaree irraa kan qabame ji'a 4 oliif dararamaa kan jiru namni maqaan isaa Kadir jedhamu tokko ta'us qeerroon aanichaa gabaasan. Oduu biraan
Torbee darbirraa kaasee mootummaan roorriftuu wayyaanee godina addaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalaa Gafarsaa kan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu jalatti argamu keessatti waltajjii waamuudhaan uummataan isin adda bilisummaa Oromoodha jechuun doorsisuuf olola kijibaan uummaticha sossobuu carraaqxus hirmaattonni waltajjii wayyaanee waamte kanarratti gaaffii kaasuudhaan waltajjichi akka fashalaa'u godhanii deemanii jiru. Mootummaan garboomsaa wayyaanes deddeebisee uummata godinichaa walga'iif waamuyyuu uummanni godinichaa didda abbaa irree wayyaaneef qaban irraa ka'uudhaan guutummaan guutuutti walga'ii wayyaaneen waamte lagatanii deemanii jiru. Dhuma irratti poolisoonni Liyyuu Haayil ammas gara godina Gujii aanaa Gumii Eldaalloo ganda Qaxxeewaaree jedhamuttis lola uummata irratti gaggeessaa jiraachuunis himame. Uummanni aanichaas hanga gaaffiin abbaa biyyummaa uummanni Oromoo gaafachaa jiru deebi'utti diddaa keenya hin dhaabnu jechuun wal'aansoo akkaan jabaate mootummaa abbaa irree wayyaanee waliin wal qabaa jiraachuunis dhaga'amee jira. Hanga ammaattis lola akkaan jabaate humna ittisa uummataa fi waraana weerartuu wayyaanee gidduutti taasifamaa jiruun lubbuun qeerroo hedduu miidhamuu fi madaa'uun illee gabaafamee jira. Haaluma wal fakkaatuun lolli kun ammallee daran babal'achuun godina Baalee aanaa Raayituu Galbii keessattis gaggeeffamaa jiraachuun illee maddeen keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqaban ifa godhan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Lalabanne Nukabsaawonni iyyanne Lalabanne Nukabsaawonni iyyanne Nuttirmadda Nujabeeyta Nuttirmadda Nujabeeyta Isoo yaroon hin dabarreen Nuttirmadda Nujabeeyta Nuttirmadda Nujabeeyta Isoo yaroon hin dabarreen jedhan. Ardikijaan Sira umrin kiyan turu Antil dilan sitaharu Sira umrin kiyan turu Porti Katiwaru Porti Katiwaru Bakkabai sojiru nunjadan Porti Katiwaru Porti Katiwaru Bakkabai sojiru nunjadan Lalabanne Nukabsaawonni iyyanne Lalabanne Oromootatti iyyanne Nuttirmadda Nujabeeyta Nuttirmadda Nujabeeyta Bakka booddeen sheenoyleen jedha Nuttirmadda Nujabeeyta Nuttirmadda Nujabeeyta Bakka booddeen sheenoyleen Lalabanne Nukabsaawonni iyyanne Lalabanne Nukabsaawonni iyyanne Nuttirmadda Nujabeeyta Nuttirmadda Nujabeeyta Isoo yaroon hin dabarreen
كهركا ملي مورمي أجيرا جوف ركبي كاي سولالو اتجامي كايبني قويا اتدامي تكالاليسي روبا قلمو تكالاليسي روبا قلمو أكالو راين دقنين تكالاليسي روبا قلمو تكالاليسي روبا قلمو أكالو راين دقنين للبني للبني ساوني إياني للبني للبني ساوني إياني نوتر مدى نجبيسا نوتر مدى نجبيسا تو يرون دبري نوتر مدى نجبيتا نتمنى نجبيتا تو يرون دبلين Kope karchishani raba akka jawween nulitine kope karchishani raba akka jawween nulitine Kinina sumuni takadaba Kusane akantune Tamsa Kenya dabarfanne Tamsa Kenya dabarfanne Kabote jerune nunjedan Tamsa Kenya dabarfanne Tamsa Kenya dabarfanne Kabote jerune lalabanne lalabanne robotatti iyanne lalabanne lalabanne Sawoni iyanne nutir mada nujabeita nutir mada nujabeita eso yaron dabaten nutir mada nujabeita nutir mada nujabeita akabote Dhufaatiin bilisummaa maaliif lafarraa harkifate? Harqonni gabrummaa Oromoo irratti erga fe'amee jaarraa tokko ol darbee jira. Oromoon bilisaan dhalatee bilisaan jiraachuu waan dadhabeef xobbeen karaatti gogee kichuu hedduun osoo hin biqilin muramee guddataa hedduun wareegamee qaroo fi qarree hedduun godaananiiru.
Oromoon mirga dabalataa miti mirga namoomaallee erga dhorkamee baroonni hedduun darbaniiru. Bilisummaan dhufe kunoo osoo jennuu yeroo meeqa bilisummaa kunnoo jennee deebisnee fagootti agarreerra. Oromoon hunduu akka lafa gammoojjii coba bokkaa dheebotutti bilisummaa dheeboteera. Gurri keenya du'a, dhangala'uu dhiigaa fi cabuun lafee Oromoo dhaga'uu nuffeera. Dhalataa hedduun bilisummaa barbaacha ba'ee akka ba'etti alattafeera. Kanneen akka Jaalladhii Gammadaa fa'aa gootota hedduu dhabneerra. Jaallan hedduun gabrummaa dhabamsiisuuf ba'anii faanni isaanii kan wallaalame bilisummaaf jecha. Oromummaa fi yakkamanii kan hidhaman hedduun dukkanaan osoo dararfamanii mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii baatee dargaggoota hedduun hidhamanii reeffi isaanii nuuf kennameera. Deessuu dhabde taatee haati goota deesse baroota hedduuf imimmaan dhangalaasteetti. Barri baraan jijjiiramus baroonni gabrummaa baroota gabrummaa kan biroon bakka buufamanii barri bilisummaa lafarra harkifatee jira. Kanneen akka Jaalnimoo Naaxilaahuun, Jaal Tasfaa'uun Camadaa fi qaroo Oromoo hedduu rakkoo sabaaf birmatanii ofii birmannaa dhabanii kan wareegaman kumaatama. Har'a mana hidhaa Qilinxoo, Baatuu, Maayikalaawwii, Shawaroobit keessatti hidhamanii hiraarfamaa kan jiran jireenya dhuunfaa isaanii bareechachuuf osoo hin taane Oromiyaa ifatti baasuuftu dukkana keessa jiru. Bilisummaan fagaachuuf osoo beekanis ta'e osoo hin beekin Oromoon yeroo tumsan ilaaluu caalaa garuu wanti nama dhukkubsu hin jiru. Dhaloonni darbanis ta'e har'a jiran aarsaa gurguddaa wareegama onnee namaa keessatti mallatteeffamee hafu kan hin dagatamne hedduu baasaniiru. Baasaas jiru. Har'a dargaggoonni Oromoo humna diinaa haga funyaanitti hidhatee dura sodaa malee gootummaa guddaan harka qullaa, kobbee fi dabtara qofa qabatanii kan falmaa jiran bilisummaa barbaacha. Qeerroo fi qarreen biyya keessaa lubbuu isaanii osoo hin mararfatin Oromiyaaf wareegaa kan jiran labooba qabsoo abboota keenyaan qabsiifametti giimii dabalanii kan finiinsaa jiran dhiiga isaanii akka lolaa dhangalaasanii lafee isaanii akka qoraanii osoo cabuu kan falmataa jiranis dheebuu bilisummaa keessa isaanii jiruufi. Jaallan har'a bilisummaa barbaacha manaa bahanii bosona biyya Oromaa keessa jooraa jaawwaraa jiran qannoo barbaacha miti. Hundumtuu bilisummaa hawweeti. Har'a gabrummaan harka harkatti jedhee kan falmatu hunduma. Saggoo gabrummaan gadi qabee bilisummaan ol utubuuf qaroo Oromoo hedduutu ifaajaa jira. Labataa labatatti gabrummaa dabarsuu nuffee ni ga'a nurratti dhaabbatu jedhee dungoo bilisummaa qabsiisuuf kan fiigu danuu qabna. Dhaloota of caalaa Oromiyaa mararsiifatee dantaa mataa isaa of duuba kaa'ee sabaaf fiigus hedduu qabna. Har'a eenyuyyuu waa'ee qabsoo Oromoo hin barsiisu. Dhaloonni of baree jira. Haa ta'u malee har'as akkuma kaleessaa bara gabrummaa kan biraa keessa jirra. Yeroon akkas jedhu jijjiiramoota jiran haaluuf miti. Bu'aa qabsoo Oromoon dhufes salphisee ilaaluuf miti. Jijjiiramoonni kanarra dhufanii baroonni gabrummaa haga baabbataniif malee. Qabsoo Oromoo har'a diinota Oromoo caalaa nutu wal harkatti busheessaa jira. Namoonni tokko tokko dhaaba yookaan garee tokko, kuuwwan immoo nama tokko leellisu. Qabsoon Oromoo kan dhaaba tokkoo miti, kan garees miti, nama dhuunfaan kan to'atamus miti. Qabsoon Oromoo kan uummata bal'aa Oromooti. Keessumaa namoonni biyya ambaa jiran guyyaa guyyaan olola isaan walirratti oofan hedduu nama qaanfachiisa. Qeerroon biyya keessaa gochaan diina waliin wal falmaa kan jiru, du'aa, hidhamaa, ukkaamsamaa kan jiru beekamtii dhaabaaf yookaan nama dhuunfaaf kennuuf miti. Ilmaan Oromoo biyya keessaa kan kumaaf kitilaan kitamaa jiran Oromiyaafi. Oromoon osoo waltumsaa diina isaa loluu qabu yeroo walirratti ka'u baroota gabrummaa akka ofirratti ida'aa jiru yaadachuu qaba. Marsaaleen hawaasaa dirree waraanaa Oromoon keessatti wal busheessee wal laamshessu kan tokko ijaaree kan kaan keessatti diigu isa tokkoon dhaabate dirree inni kaan keessatti buqqisu ta'anii Oromoota wal lolan ilaaluun nama gaddisiisa. Har'a hayyoota siyaasaa beektotaa fi hayyoota keenya kan isiniin jennu wantoota isinirraa hin eegamne raawwachaa jirtu. Qabsoo Oromoo tokko fuulduratti lama ammoo duubatti tarkaanfachiisaa jirtu. Osoo beektanis ta'e osoo hin beekin diinaaf tumsaa jirtu. Baroota gabrummaa nurra dheeressaa jirtu. Kun ammoo guyyaa tokko seenaan isin gaafata. Qabsoo Oromoo keessatti hanga Oromoo ta'etti namni kamuu dirqama isaa bahachuu qaba. Qabsoon Oromoo akka fuulduratti hin tarkaanfanne kan godhu inni guddaan tokkummaa dhabuudha. Oromoon yeroo mammaaku namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu jedha. Utubaa tokko dhaabe tokko buqqisaa fuulduratti adeemuu hin dandeenyu. Waliin qabsaawaa walirratti qabsaa'uun bilisummaa lafarra harkisuu ta'a.
Anuma kanatu anatu of ijaaree anuma deebisee dhiibee of jigsaaree anatu nareebee anatu of cabsee anuma sukkuumee dhidhiibee fayyise anatu of nyaachisee ofii koo gabbisee ana qubaaf kaa'ee deebisee hoqqise anumatu anaaf natu anaan jigaa anummaa koo ganee anatu na diigaa anatu of amanee anatu na laataa ananna ajjeesee ana kafanataa ani gaafan fiigu gaararra utaalee anatu muulaafee anaan na takaalee eeboos natu darbaa ana gaareffatee gaachannis anuma kan narraa qolate anatu fildiimaa halagaa fakkaadhee anatu anaaf ormaa ana ta'uu dhabee anatu of laataa harka kan koo qabee anumammaas sana ana biraa dhabee kuttumee ana koo anaaf situ anaa walii galtee uumnee kaanee ana taanaa anummaa kee barii ta'e eenyummaa kee gad of hin darbatin haqxee firummaa kee yaa ana koo kottuu kan koo firri si'ii kan keeti anatu ana koo na ta'ii anarra anatti eenyuyyuu hin aanuu anaaf situ anaa walii agallu. Walumaa galatti yaada koo yoon labu qeerroo fi qarreen Oromoo kan isaan barbaadan bilisummaa qofa. Furtuun bilisummaa immoo tokkummaadha. Quba walitti qabuu dhiisnee harka walaa qabannu. Icitii keenya diinaaf bittinsuu dhiisnee dhoksaa keenya waliin haa haguugnu. Hundumti keenya iyyuu farda bilisummaa tirate gulufsiisnee ariifachiisuuf waan nurraa eegamu haa baanu. Walirratti qabsaa'uu dhiisnee waliin haa qabsoofnu. Harka wal qabannee haa kaanu. Imaanaa dhalataa darbeen nutti kenname yoo nyaanne burseenaatu nu gaafata. Wal facaafnee bittinnoofnee qabsaa'ota darban galata dhowwachuu hin qabnu. Tokko haa taanuun dhaamsa kooti. Waaqni garaa guraachaa tokko nu haa taasisu. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati. Barreessituun barruu kanaa Jiituu Gadaati. Horaa bulaa. Nama barri miite isa kophaa deemu kan kophaa gungumu kan kophaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'ees dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale deeme waa'ee isaa wallaale laale deeme waa'ee isaa wallaale. Nama barri miite isa kophaa deemu kan kophaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf osoo himuu ka'ees dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale deeme waa'ee isaa wallaale laale deeme waa'ee isaa wallaale. Nama bineensan qabu kuleen cillee dhalee booda kodhollee dhalaatti ilma baattiin humbaane keenya kuniyyuu falaayi akka ijaa fadaamii halaalatti walleensantti kaanis seenaa dagatee mana gumaa wal geessantti mana gumaataa malee mana gumaan hungeessine harabbunda dandeessa tokko hordee gadhaabaatti kaan buqqisee darbata kaanis manaa mammaakaatti kaanis dhugaaf mar'atae otoo kan qote jiru kaan haamuu faamtuu qaraatti gariinii goosaa dhabee abjootee abjuu dharaatti gara deemnuu wallaalleette gaa'eenyuun nuuf himaatti wallaallee dubbii baraa'e. Nama barri miite isa kophaa deemu kan kophaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf osoo himuu ka'ees dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale deeme waa'ee isaa wallaale laale deeme waa'ee isaa wallaale. Kan ijaaree hin diiguu alaa dhufaatu diigootti ijaaruun nutti ulfaate diiguun nutti salphateetti kanaaf keessi koo dhiigaayi keessa kiyyattan dhiigana waraana nuun dhiiguutti haalli natti jabaattu solii gadi sin fiiguutti du'ee tan bada malee
du'eetan bada malee itti jaarsa hayyuun diiguu itti jaarsa hayyuun diiguu itti jaarsa hayyuun diiguu ajjeesaa gaafa makkoo tajjeesaa gaafa makkoo kan mirgaafacha baatu isa gurree ajjeesee isa gurree ajjeesee foon allaatti dhaalaatu isa geeraraa galu isa waliif waamalu itti ture lammiin koo durii ture lammiin koo durii tarra maltu baay'attee itti arabbii rakkoo furii itti arabbii rakkoo furii. Olika dingilfa goota baddaasa yoo dhabne wayyo akka bishee garba goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee akka taaddee birruu kan lammiisaaf dhiigu eessaa argu akka waaqoo guutuu goota baddaa baalee maaltu caale Olika dingilfa goota baddaasa yoo dhabne wayyo akka bishee garba goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee akka taaddee birruu kan lammiisaaf dhiigu eessaa argu wayyo akka waaqoo guutuu goota baddaa baalee maaltu caale wayyo Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qabanne dhiyaanne asuma irratti goolabama. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.